Yoya jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota gammadaa show torban kana nageenyi badhaadha jajjaboo isiniin jenna gammadaa show torban kana eegalee jira egaan gammadaa show irratti qophii keenya irratti yaadawwan adda addaa nuuf kennaa jirtu yaadawwan keessan nu jabeessaa jira caalaatti akka hojjennu nu taasisaa jira galatooma ulfaadha isiniin jenna gammadaa show torban kana shamarree baay'ee cimtuu fi qaxalee kan taate bara kana qabxii mana barnootaa meedikaalaa St. Paul yookiin Paulos keessatti qabxii tokkoffaa akkasumas hanga ammatti mana barumsaa sana keessatti barnoota meedikaalaa yookiin meedisiiniidhaan qabxii dhufee hin beekne qabxii 3.92 fiduudhaan tokkoffaa bahuudhaan medaaliyaa warqee kan badhaafamte Dr. Hani Godaana Amilee Aadhaan nu sibadha nus baganagaan dhufte jechuudhaaf abaaboo eebba kee waan hin finneef baganagaan dhufte Dr. Hey Abaaboo eebba waan siin finneefi Congratulations. Thank you. Qabxiin kee hedduun boonseera. Galatoma. Baga gammadaa shoo dhufte. Isa kaan teenye hasuma noo. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa, dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa daran ittiin buufadhaa. Dr. Hani Godaana baga nagaan dhufte. Cheers. Egaa irra deebiidhaanii baga gammaddee baga qabxii guddaa galmeessiftee baga gara gammadaa shoos nagaan dhuftee siin jechuu barbaanna. Galatoma. Siin argachuu keenyatti immoo keessummaa gammadaa shoo ta'uu keettis immoo gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera. Sababni isaa nama gammadaa shoo namoonni brilliant ta'an hedduun irratti dhiyaatanii kanaan dura ijoollee akka kee qaxalee dhiyeessaa turre shoo keenya irratti ijoollee qabxii addaa galmeessisan si feeneefaa dabalatee. So har'a immoo kan nuti qabannee dhiyaannee jirru daawwattoota keenya Dr. Hani Godaanan bara kana qabxii baay'ee ajaa'ibsiisaa 3.9 mana barnoota meedikaalaa qulqullicha Paulos jedhama. Qidus Paulos yookiin immoo St. Paul achitti qabxii olaanaa bara kana qabxii olaanaa bara kana qofa hin ta'in qabxii olaanaa meedikaal iskuulii sana keessatti hanga har'aatti galmaa'e isa tokkoffaa mucayyoo galmeessifteedha. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ameera kun akka intala Oromoo tokkottis kabaja guddaatu nutti dhaga'ama baay'ee simboon. Atoo maal jetta uummata kana? Anis gammadeera. Maatiin kootis gammadaniiru. Uummanni aan bira dhufe uummanni Booranas baay'ee gammadaniiru. Gammachuu guddaa keessa jiru. Ati hawaasa horsiisee bulaa irraa dhufte Boorana. Eessatti dhalatte Boorana keessa eessatti dhalattee guddatte? Kan itti dhaladhee baay'ee Dillaatti dhaladhe. Abbaan koo sababa hojiitiif achi ture. Mana keessatti nu namshanii. Nu shanii nu bakka adda addaatti. Bakka adda addaatti. Ati hangafa? No, lan lammaffaadha. Lammaffaadha. Kan lammaffaadha. Dillaa ture abbaan koo hakiima ture. Klinika Makkaan Yesuusii keessa hojjechaa. Abbaan kee hakiima ture? Akkasii kaa dubbiin tole. Achitti hojjechaa ture achi dhaladhee achiin gara Nageellee Booranaa gaafa waggaa 4 gara Nageellee Booranaa deemnee. Achitti እንግዲህ amma kutaa 5 achitti baradhee achiin ammoo gara Yaabeellootti deemnee amma kutaa 12 ammoo achitti baradhee jechuudha. Egaa hawaasa horsiisee bulaa sana keessatti dhalatanii sadarkaa atamma jette kanarra gahuun doktooran ta'a jedhanii yaaduun ergasii immoo waan yaadan milkeessuun kun akkamitti danda'ame? So yaw hawaasa horsiisee bulaa keessas osoo dhaladhee maatiin kootis akkuma duraan jedhee abbaan kootis garuma hojjetuma mootummaa garuma fayyaa kan keessa jira. Haadhi kootis narsiidha. Oh, haati keessa narsii? Yes. Amma sin hospitaala banachuu qabdu walitti. Akkasuma irroo ta'ee fi
yaa hospitaala haadha koo biras deemee ilaaluu fi carraa argadheen ture. So isheen yommuu duutii taatu ishee bir deemu ilaalaa ture. So hakimii ta'uuf fedhiin yeroo sana. Yeroo sana sitti dhufee jechuudha. Uumamee jechuudha. Gaawonii faa gaawonii adii isaan uffatan faa kana argite. Yeroo baay'ee gaama maaliifan siin jedha yeroo tokko inumaa anis ilmaa kiimaati. Maal taataa gaafa naan jedhanii dooktoran ta'a jedhee mani dubbachaa ture garuu dooktoran taane. Akka keenya dooktoran ta'a jedhaniis immoo ta'uu dhiisuun jira waan ta'eef ati garuu waan ilaalaa guddatte sana ta'uu dandeesseetta. Atis akkuma daa'imman Oromiyaa keessa jiran bakka hundumaa kana dooktoran ta'a jettee barachaa turte moo yaadatti jechuudha. Moo akkanumatti lakki yoon ta'e garuu ani barattuu cimtuudha waan ta'eef dooktoran ta'a jettee yaadde. Yommuu na gaafatanis dooktarii ta'uun barbaada jedha. Kan barbaadus akkuma isaan dooktarumaadha. Dooktaruma ta'uu barbaada. Wanti dhibeen ta'uu barbaadus hin jiru ture. So especially high school eegiseen boodama bakka dooktarumaa ta'uuf akkiyaan barachaa tures akkuma. Kutaa gadittoo qabxiin kee maal fakkaata ture? Mana barumsaa yeroo high school barattu yeroo kutaa gajjallaa barattu tokkoffaa baata turte moo akkanumatti dooktoran ta'a jedhee nama yaadu ture? Kutaa gadis jalqabee tokkoffuma ba'aa ture. Tokkoffuma baata turte? Tokkoffuma ba'aa ture. Akkas ture. Xiiqii wayii qabda xiiqoftuu wayiiti lammaffaa ba'uun barbaaddu? Dhugaa dubbachuuf xiiqii akkasiis hin qabu garuu lammaffaas baay'ee hin beeku. Yeroo baay'ee nan deemu. Otoo lammaffaa baate maaltu natti dhaga'ama jettee yaaddame? Yaaddee beektaa otoo lammaffaa ba'ee miira akkamiin natti dhaga'ama fa'aa jettee yaaddee beektaa? Akkas yaadee garuu hin beeku maaliif jennaan yeroo baay'ee nam tokkoffaaf lammaffaa yommuu baanu avreejiin koo yeroo guddin baay'ee caala nama lammaffaa. Warra lammaffaa. Akkasuma yeroo ta'e. Itti dhiyoo yoo hin jirtu. Akkasuma yeroo ta'e yaadees hin beeku lammaffaa yommuu. Kanaaf sammuun kee tokkoffaa irratti lookii godhee jira jechuudha. Akkasuma fakkaata. Gara duubatti waan deebi'u wayii miti. Kutaa 12ffaatti mee qabxii hangam galmeessifte? Bara keessan meeqaan seenu? Ingidihi akka 500 wayii galmeesseen ture. Akka godin Booranaatti ammoo kiyyatti olaanaa ture yeroo sanas. Akkuma godinaatti? Akkuma godinaatti yeroo kutaa 10s akkasuma E9 qabaan ture. Tokkoffaan ture. Kudhan moo kudhan keessaa moo 9 keessaa qoramtu turte? Nu 9 keessa akkasuma. Sagaluma ishee sagaluma ishee'u eedhuma. Footoo dhiyoo kan eessa akka fidan an beeku argaa ture footoo yeroo sana. Kan jiru kudhan kana hundumaa akkasittiin tarreessanii I don't know. Ati bifa wajjin lola waan qabdu wayii natti fakkaata. Lola akkas hin qabu garuu. University isa dhuftee bifa qabda turte? Bifa. A- akkas qabaan ture. A- malee B wanti jedhan hin jiru. Hin jiru. Waanumti qubeen B jedhan iyyuu waan si wajjin lola qabu wayii tokko fakkaata. Qofarratti lookii gootee jirta ammas argite akkuma isa tokkoffaarratti lookii gootee amma irratti. Gara medical school kudha lammaffaa fixxee medical school filattee tokkoffaa waan baateef yookiin qabxiin kee gaarii waan ta'eef medical schooliin baradha akkuma jettee yaadaa turte sana yookiin gara dooktoran ta'a jettee filattee seente moo carraatutti si fidee moo akkamitti isa filatte faan moo hin dhabne? Kutaa 12 fixee meedisiinuun barachaa barbaadaa ture. Garuu Phaawulos ammoo Phaawulos barachuu fi akkas carraan si dhaqqabee miti qorumsaatu jira. Qorumsa san fudhattee seentaa jechuudha. Qorumsa sana garuma Booranaa Yaabeelloo dhufanii nu qoranii isa naannoo addaa jedhan deeggarsa addaa barbaadanu jedhamee Booranaan achi keessa ture. Hawaasa horsiisee bulaa irraas warra jira. Horsiisee bulaa marroo ta'ee fi achi dhufanii nu qoranii anis qorumsa isaaniin fudhadhee hin dabree gara iskuulaa seenii jechuudha. Gara medical school seenee. Horii yoo tiksitee amma ta'e sila hawaasa horsiisee bulaa tikfatee bulaa jedhu horii tiksitee beektaa magaalaas ta'uu jechuudha Yaabeelloo. Horii abbaa kootis tiksu malee. Ati tasuma. Ani tiksine abbaan koo maatii baadiyyaa keessaa dhufe. Inni tikse garuu. Inni tiksaa ture maatii isaa keessaa nam barate isa qofaatu barate. Isa qofaatu barate. Isa qofaatu barate innis barumsaaf jaalala marroo qabuuf mana badee deemee bakka barate. Ingidihi akkunu carraan isaa sun nuuf hin dhaqqabne. Kanaaf carraa horii tiksuun arganne mana keessattuu amma yeroo ijoolleen al tokko maal taati ijoolleen tokkoffaa baatu kuni maatiin
ishin hojii kana tokkollee akkan hojjenne shiroos akkan tolchine bishaanis akkan waraabne waan akkan tuqina isiin qofti barnoota qofa naaf xiyyeeffattu jedhu moo hojii mana keessaa haadha kee gargaaraa turte amma amanisa sirrii dubbatta shiroofa hojjechuu beetti haani dhugaa dubbachuu fi haadha kos gaafachuu dandeettaan hojii mana baay'ee hojjechaan ture dhugaa barnoota keettis cimtee hojii manaa sin hojjette maandhaan koo hin jirti waggaa 10 isii dur jira nattu guddisee almost ishee ganama ka'ee kan man barumsaa nyaata qabnee deemnu midhaasee akkasiin deemaa turina hojii manaa amma sirriitti hojjedha so shiroofa amma waxii indaa qofa dandeessa sirriitti danda'a kanaaf karaa kana hin shakkamuu jettaa jecha danda'u qofa osoo hin ta'in ammoo hin jaalladhaas yeroo mana deemee obboleewwan kootiif watottolchuu fi kuukii gochuun jaallata kuukii gochuun maali favorite dishin kee kanatti sirriitti kuukii gootee namni baay'ee si jaallatu maali yeroo ati maal tolchitu ruuzii okay biyya keessan waslaafaa jira waslaafaa tolchuu beektaa waslaafaa እንግዲህ tolchuuf waan adda barbaada so sadarkaa sanaan hin baan nyaatan baay'ee jaalladhu fi ammallee kun yeroon yaadadhu gororri afaanitti na dhufu waslaa yaaballoo hoteela addabaabaayii irra jiru san maali kan keellaa san keellaa yaaballoo mootel isa jedhama mooteelii sanatti nyaadhee waslaa sana yoomallee hin dagadhu egaa gargaarsi maatii baay'ee importantiidha warri kee warra ofiillee mana barnoota meedikaalaa seenee waan meedikaalaa beeku yeroo ati daa'imummaas ta'u erga kooleejii galte hangam si gargaaru hammam si deeggaru turan maal faasiin jedhu sanan si qochiisu turan abbaan kee waan meedikaala tarii barnoota baayoloojii faa addatti kophaatti qochaa turte maatiin koo baay'ee na gargaaranii turanii ammas na gargaaraa jiru garuu akkas qo'achiisuu qo'aadhi jechuu osoo hin ta'in waan na barbaachisee naaf dhiyeessuun jechuudha maaliif jennaan yeroo ammayyaa beelloo jiru sana yaa librariinis hin jiru kitaabii sirriitti hin jiru garuu abbaan koo ammoo yeroo hojiidhaaf akkas gar Finfinnee akkas dhufu kitaaba nuuf barbaachisu nuuf bitaa akkas waan nu barbaachisu nuuf dhiyeessa nu gargaaraa turanii malee deeggarsa akkas addaa anis baay'een barbaadu ture garuu eegi amma yuunivarsiitii seenes booda ammoo qarshiidhaan nama deeggaru nu salphaa miti waan guddaadha waan na barbaachisu hundumaa maaliif jennaan yaa osoo mootummaan si barsiiseellee wanti si barbaachisu baay'ee jira yaadaan nama gargaaruunis waan tokko nama dhaga'uunis waan tokko nama understandii godhuunis akkas marooteef baay'ee na gargaaranii especially yeroo kutaa gadaanaa immoo kitaaba akkas bituun dubbisu akka jaalladhu akkas abbaan baay'ee naaf tolchee jira baay'ee galateessuu barbaada. Mee carraa kanaan obbo Godaanaa galateeffachuu dandeessa haadha keessa maqaa dhooftee galatatu malee miti maatii isheetiif yaa mee galateeffatu. Abbaa koo እንግዲህ ዶክተር ጎዳና baay'ee galatoom jechuu barbaada baay'ee si jaalladha jechuu barbaada naaf abbaan koo እንግዲህ boondii ispeeshaalii qabna. Amma koos akkasum baay'ee si jaalladha baay'ee nu gargaarti isheenis gorsaan waaqa nuuf kadhachuun akkas maroo ta'eef thank you jechuun barbaada. Nutis akka gammadaa shootti Dr. Godaanaa fi haadha Dr. Hani baay'ee galatooma ulfaadha mucaa kana fakkaatu brilliantii kana kotokkotanii jalaa kaastanii sirriitti guddiftanii akka isheen sadarkaa guddaa kan irra geessu taasiftaniitu galatatu sinii malanya jireenyi kaampaasii akkamiidha erga kaampaasii galte maatii kana keessaa baatee dhuftee gara kaampaasii dhuftee doormii jiraatta turte akkam ture mee jireenyi kaampaasii waa xiqqoo irraa nuyi Okay jireenyi kaampaasii gaarii ture dansaa ture Phaawulos እንግዲህ akka yuunivarsiitii biraan jiru dhiqqumaadha gubbuma dureessa tokko fakkaata xiqquma tokko xiqqoodha namni si walitti dhiyeenya baay'ee qaba ijoolleen librariin isaachuma kaafeen isaachuma doormiin isaachuma gibbii xiqqoodha garuu namni achi baratu hundumtuu ammoo namuma school medicineedha fiildiin biraas marroo hin jirreefi namni hundumtuu dubbisuudha akka doormii gar kilaasaa gar library maybe gara church faayoo deeman malee laayifiin adda dhibeen jiru Phaawulos keessatti kaaffee suma nyaatta turte kaaffuma nyaata moo nan kaaffee turte nan kaaffeen waggaa tokkoof nan kaaffee taa'ee ture garuu ina waxaani
jireenyi baay'ee sitti waddannan garuma kaaffee deebite. Garuu kaaffeen Phaawuloosii gaariidha. Tamaariinis xiqqoo maroo ta'ee fi gaariidha. Kanaaf waggaa meeqa turte jechuudha Phaawuloos? Waggaa torba guutuu. Waggaa torba guutuu achuma jirti. Ajaa'iba. Egaa Dr. Hani akkuma sila jettee abbaan kee warra meedikaalaati harmeen kee akkasii. Kanaaf nama inspirationiin kee namni ati ta'uu barbaaddu abbaa makkee faadha keeti malee nama biraan itti hin fakkaatu. Akkasimi? Egaa namni biraa namni baay'ee immoo siif fakkeenya ta'u addunyaa kana irratti ilaalte yeroo hundumaa akka ebeluun ta'uun barbaada faa jettee jajjabaattee barnoota keetti cimtee hojjechaa turte jira. Okay. Akkuma jettee inspirationiin ni jalqaba maatuma kootiidha abbaa koo especially maybe nama inspirationiinaaf ta'e yeroo tokko fiilmii tokko ilaaleen ture gaaf kutaa 7-8 naaf fakkaata Gifted Hands jedhama. It was a story of Dr. Ben Carson. Ben Carson in doctorii Ameerikaarra neurosurgeonidha. Neurosurgeonii ijoollee pediatrics neurosurgeonidha. Blackidha ammoo. So yeroo daa'imummaa barumsaas baay'een danda'u ture garuu lakkuma umriin isaa dabalaa deemu barumsaas sitti cimaa dhufee neurosurgeonii ta'ee ijoollee amlakkoolee akkas mataan isaanii wal qabatee dhalatan akkas nama addunyaa keessatti yeroo jalqabaaf addaan baaseedhaan innis inspire na tolcha yommuu isa ilaalu akkas ta'uu barbaada jedhee yaadaan ture. Yaa enggdiyaa ammas yaadaa jira jechuudha. Intaata abdii guddaa qabna akka kana taatu immoo shakkiillee hin qabnu. Egaa medical schooliin akka dura manatti yaaddee maatii biratti yaaddee inspirationoota kee kana yaaddee dhufte miti baay'ee ulfaataadha. Wanni medical school irra baay'ee ati jaallatte maali? Baay'ee wanni sitti tole. Baguman seenee barnoota medicaalaa kana jettee kan jaalladhu. Hakimii ta'uu ko hakimii ta'ee bifamu ko baay'ee jaalladha. Stethoscope faa keessee kana booddee Dr. Hani gaafa siin jedhanii gammaduu jalqabde moo isuma dura jalqabde? Yaa Dr. Hani jedhamu san osoo hin ta'in nam gargaaruu danda'uuni baay'ee nama gammachiisa. Maaliif jennaan namni bakka akka malee ka gadbuu yoomuu dhukkubuudha. Bakka namni baay'ee namni guddaan ta'uu danda'a nam baratee ta'uu danda'a garuu fayyaa yoomuu dhabe baay'ee rakkataa miti. Nama akkasiisan gargaaruu danda'uun nama caqastee rakkoo isaatiif fala argachuun baay'ee nama gammachiisa. Hakimii doktarii ta'uun baay'ee na gammachiisa. So medical school baay'ee ulfaataa baay'eedha barumsi waan dhumatiin fakkaatu waggaan torbaayyuu baay'ee jedhama malee hin ga'u. Dabalanii barachamuu qaba jettee. Fayyaa nama sirriitti arguu fi enggidi kompleksiidha. Uumamni namaatu baay'ee kompleksiidha. Enggidi meedisinii yommuu qo'attu hojii waaqayyoo dinqisiisa. Kamiin uumamni isaa jedhuun nama dinqisiisa. Dhagnumti keenya kun iyyuu akka inni itti hojjetu mataan isaa baay'ee dinqisiisaadha jedhu. Lapheen keenya akka inni itti dhiiga dhagna keenya kana hundumaaf kennu mataansa otoo laaltee baay'ee si dinqisiisan naan jedhu an argee waan hin beekne baay'ee nama dinqisiisa bakka akki namni keessammuu nama hojjetu waan tokko argite akkamiin piroosesii gootee rispoondii gootu nama dinqisiisa sun beekuun waan baay'ee nama gammachiisudha. Yeroo tokko tokko namoonni fayyaa isaaniitii fi dhimma hin qaban yookiin vaaliyoon kennan fakkeenyaaf sombi isaanii akka miidhamuu fi tamboo irratti aarsuu jimaa irratti qama'uu danda'u dhugaatii baay'ee qaama isaanii irratti dhiibbaa fiduu hedduu fudhatu yeroo itti himamuun dhaga'u namni. Dhagni keenya kuni waan barbaadu qaba miti waan irraa of eeguu qabna. Namni dhagna isaa kana qaamuma isaa kana akkamittiin kunuunsuu qaba jettee gorsita akka doktora haaraa gorsa eegalte tokkotti. Wanti an jedhu tokkoffaan waanidha. Prevention is key isa jedhamu jechuudha bakka. Dhukkubni tokko osoo hin himamuun duratti ittisuun barbaachisaadha. Kanaaf namni osoo dhukkubiin duratti dhukkubii hakimamu osoo hin ta'in osoo dhukkubiin duratti qaamuu fi of eeggachuu qaba. Dhukkuba amma isaa cardiovascular disease jedhamu sanan biyya keenyattis baay'achuu jira. Nyaata baay'isuurraa wal qabatee dhugaatii baay'isuurraa wal qabatee baay'ee taa'uurraa wal qabatee namni cocochoo qabdu jechuudha. Fufurdanii dhumuu jirra bara. Sosochoo. Anumaan jecha jirta ishee kanal. Anuman socho'u amma narraa deemuu didee malee socho'u atuman jira. Socho'u waan nyaanni dhugnus
sirriitti ufii eeggachuun barbaachisaadha. Yeroo tokko amma namni sukkaara fa'aa of hin eeggatu akkuma fedhe nyaata. Hamma doktorri sukkaarri wayii si keessatti argameera irraa of eegi namaan jedhutti inuma nyaanna jechuudha. Dursinee garuu of eeggachuun nurra jiraata jennee amanna. Medical school irraa wanti baay'ee si jibbisi ati hin jaalanne yoo maali? Dhugaa isaa nutti himta kanala. Wanni an baay'ee jibbu medical school irraa maalidha? Hirriibaa dhabu. Hirriibaa dhabu. Inni kaan ammoo hiriyoota kee wajjin maatii kee wajjin dabarsuuf yeroo hin qabaattu. Maatii keessatti obboleewwan koo yommuu guddatan guyyaa dhalootaaf kabajachuu danda'u garuu waan itti argamuu hin danda'u. Boqonnaan keessanis torban tokko torban lama. Torban lamaadha. Yeroo keenyaata. Yaa medical schooliin hiriyootni koo yommuu gaa'ela godhatanu akkas godhatanu deemee hin jirtu. No social life. Social life hin jiru. Sun ingirii baay'ee nama gaddisiisa. Garuu wanti an jedhu danda'u it's worth it isa jedhu. At the end of the day hakimii ta'uuf marroo ta'ee fi nama gaarii ta'uudhaaf waan ta'eef dirqama suni aarsaa kafaluun dirqama. Dhiifamaa isiniin jechuutti jirti hiriyoonni ishee warri heerumtanii gaa'ela cidha keessan hin dhufne birthday keessan paartiin warri dhufne hundumtu dhiifama jechaadha. Egaa Dr. Hani dhiifama kee boodammoo qabxii ati bara kana galmeessiftee yoo dhagaanii namoonni amma si daawwachaa jiran hiriyoonni keessa baay'een isaaniillee beeku baga nurraa haftee waan siin jedhan wayiiti qabxii baay'ee guddaa ta'e tasuma mana barnootaa keessatti Saint Paul yookiin qulqullicha Phaawulos keessatti tasuma dhagahamee hin beekne qabxii guddaa 3.9 miti kanatti galmeessifte. በዚህ ዓመት አንደኛ በመሆን ያጠናቀቀችውና የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነችው ተማሪያችን ዶክተር ሆኒ ጎዳና አሬሮ ዶክተር ሆኒ ጎዳና አሬሮ cumulative GPA 3.92 qabxii hanga kana guddatu kan takka namni tokko galmeessisa hin beekne nan galmeessisa jettee yaaddee beekta yoo yaadde immoo akkamitti consistent ta'e itti fufiinsan waggaa 7 guutuu fiduu qabda cumulative GPA dha miti kan amma nutti kan walitti dabalame kan waggaa 7 walitti dabalame 3.92 ta'e akkamitti itti fufiinsan otoo addan kutiin sadarkaa kanarra ga'uu dandeessa. Gaafii jalqabaa deebisuu fi yaadeen beeku. Yaadeen beektu. Akkas yaadeessin beeku yommuu medical school seenus qabxii gaarii fida akkas jedhee miti yaa doktarii ta'uuf malee akkas jedhee miti. Yeroo baay'inaan immoo yeroo namni meedisinii fixu akkas qabxii akkas jedhamee yommuu haasa'u. Himameen beeku fixuunsaa gahaa. Fixuunsaa baay'ee inni nu gahaadhaan akkas yaadeen turre. Garuu qormaata isa jalqabaa fattanamnu qoramnu gaarii fidee it was very good and ofii kootiif okay so yoo hojjedhe qabxiin akkasiis lakkaa dhufuu hin danda'isaa jedhu na agarsiise so waggaan torba baay'eedha consistently waggaa kana hundumaaf semestera kana hundumaa itti fufiinsaan fiduun ulfaataadha. Garuu wanti baay'ee na gargaaree jedhee yaadu fedhii qabaachuu kooti jedhee yaada. Duraan mid school yoo seeniin durattis hakimuun ta'uu barbaada doktaruun ta'uu barbaada garuu sirriitti maal akka ta'e garuu sirriitti hin beeku. Garuu mid school eegi join godhee booda immoo hakimootaas yommuu ilaalu barsiisonni keenyas hakimootuma speeshalistoota marroo ta'eef warraas yommuu argu hakimiin maalii kan jedhus achi galii booda ilaalee sanii olaala immoo ndiyoon fedhiin koo more dabalaa deemee jechuudha. So fedhii qabaachuun isaa by itself akka consistently hojjedhu na godheera jedhee yaada. Inni kaan ammoo yaa hakimii ta'uu qofa osoo hin ta'in hakimii gaariis ta'uun barbaachisaadha. Hakimii gaarii ta'uuf ammoo beekumsi barbaachisaadha. Beekuun barbaachisaadha. Inni kaan ammoo akkuma reefu jedhee waa'ee nama qo'achuun
nama gammachiisa. Nama gammachiisa bakka waan haaraa waanuma ofii keetii maruutee bokkee lakka akkas hojjetaa jetta. Dhagni kooyyuu akkas hojjeta jettee. Maaltu si dinqisiise baay'ee dhagna namaa kana keessa baay'ee kas dinqisiise gaafa waan dhagna kee qaama keenya keessa jiru sana keessa waan ati bartee yeroo jalqabaatiif dhageesse waaw kun akkasitti waan nama dinqisiisu wayiiti jetteeti baay'ee dinqisiifatte maal. Dhugaa dubbachuuf wanti hundumtuu nama dinqisiisa. Maybe specific ta'uu fi akki qaamni keenya dhukkuba ofirraa ittisu na dinqisiisa akkinni microorganism. Wattaaddara baay'ee qaba. Yaa wattaaddara baay'ee qaba. Wattaaddari kun na dinqisiisu maaliif dhukkubni tokko yommuu si qabatee special infectious disease yommuu ta'e yeroo lammaffaan dhukkubdu yeroo lammaffaa yommuu microorganism san sitti dhufu qabata qaamni keenya kan ona na argne ture miti. Dafni balleessina. Dafni balle dura dhaabbatu dafani. So immune system keenya dinqisiisa. Ani wanni baay'ee dhaga'een ajaa'ibe qorichiyyuu dhukkubuma sana deebisanii nama waraanu waan jedhan. Dhugaadha wanni kun. Qorichi tokko dhukkubichuma deebisanii waraananii akka qaamni keenya ofirraa sirriitti ittisu taasisu malee qoricha biraa miti waan jedhan. Mee wanni sun maal? Qoricha osoo hin ta'in talaalliin akkasam. Talaalliin akkamii microorganismiin tokkiin jira. Microorganismiin san fudhatanii akka dadhabu godhan. Akka dadhabaa godhanii akka dhukkubsitti hin fidu garuu qaamni kee ammoo akka qabatu jechuudha. Hin bara qaamni kee. So qaamni kee isa dadhabaa saniin argaa inni jabaan yommuu dhufe indi. Sinimmaa wal beekna jedhee ofirraa. Wal beekna jedhee ofirraa jechuudha. Kanaaf amma yeroo garii namni talaallii fudhatu diqqoo dhukkubaa miti kanarra wal qabatee jechuudha. Diqqoo si haa dhukkubuyyuu malee ofirraa ittista jechuudha. Akkanatti koronaa talaallii fudhannee ofirraa. Malee nu galaafattee oolte. Tarii Dr. Haniin akkaataan qonnaa ishee addaa ilaata. Kan ijoolleen barattoonni biraarraa qo'atanirra addatti waan qottu qabda. Methodology wayii qabdaa waan maybe barattoonni sirraa barachuu danda'an isheen akkasitti qo'atti jedhanii otoo akkasitti qo'attutti qo'atanii qabxii kana fiduu danda'u jetteeti yaaddu maali? So namni meedisinii baratu dhugaa dubbachuu fi akkaataan dubbisa adda ta'e osoo hin ta'in baay'ee dubbisuutu sirra eegama. Baay'ee dubbisuun kitaabotuma ganama kaatee amma galgala dubbisuun guyyaa dubbisuun sirra eegama. Garuu maybe meetadii fayyadamee beeku meetadii active recall jedhamutu jira kan jechuun maalidha? Waan tokko ardhaa dubbiste yeroo dubbisu gaafii baasaan dubbisa. So bor osoo gara topikii dhibii osoo hin deemin duratti isa kalee dubbiseen qabadhaamoo isa jedhu gaafii san hojjechaa akkas dubbisaan ture. Isa flash cardii waan jedhamutu jira. Flash cardiis baay'ee fayyadamaa ture waraqat yeroo waggaa tokkoffaaf lammaffaa barannu teeknooloojiinis akkas baay'ee hin jiru ture. Amma garuu onlaayinis hin jira. Garuu yeroo san waraqata xixiqqoo qabaa sanarratti duraatti gaafii barreessaa duddubaatti deebii barreessi kaza of gaafachaa deebii moolaata. Okay, metodiin sun amma hojjeta jettee yaadda recommending goota? Active recall recommend godha. Tarii immoo IQ ni Dr. Haniyyuu adda laata wanni madaalamee beekaa ilaalchistee beektaa isa hoo? Madaalamee hin beeku garuu wanti addaan jira jedhee yaadu. Wanta adda tasuma jira jetteen? Akkas yaadeen beeku ingitii maybe memorize gochuu memorize sirriitti godha. Waan dubbisee memorize gochuuf memoriin koo gaariidha jedhee yaada. Garuu nama addaati jedhee yaadu. Isa tasuma yaadeen beektu? Hin beeku. Yeroo baay'ee amma shamarranii medical schoolitti miti idduma kaanitti iyyuu hin dandeessan siniin jedhu warri dhiira. Isiniin jenna anas dabalatee dhiifama sin gaafanna yoo jennee irra ta'e siin jedhanii yoo beeku hiriyoonni kee kun immoo ofuma seemistera tokko caalaa qabxii kanan fidduun dhaabbatti bor faasiin jedhanii waan hamilee keefaa buusuu siin jedhanii beeku. Dhugaa dubbachuuf akkas namni naan jedhee beekus hin jiru an akkuma sin jedhee kutaa jalaa jalqabee tokkoffumaa ba'aa ture. Akkuma si dhaama waan tureef isumaan itti fufu. Akkasumaan itti fufee maybe high school yeroo seenuun qabadha yeroo tokko. Akkas shamarran badhaasuu guyyaa maarchii 8 eeganii gan osoo ani seeniin duratti yeroo shamarran badhaasanu gidi
kutaa keessatti kudhan affaas ba'uu dandeettaa garuu shamarran keessaa tokkoffaadhaan si badhaasu. Yeroo an kutaa sagal high schoolii seenu እንግዲህ akkuma barumsaatu naatu tokkoffaa ture. 99 tuqaajaa ture average. Durba keessaa tunden dhiiruma keessaa hosi. Na directoriin keenya kutaa keessaa eenyudha maanii yaame meeqa averaging keedinni ansii 70 akkas eegee ture. 99 tuqaajena nan jedhee rifatee saniin qabadhaan malee akkas yaa tokkoffaa ba'aa waan dhufeef namni akka shakkiin baay'een jiru kolleejjis Phaawulos yommuu seenamu yaa namni hundumuu barattootuma ciccimtuut Phaawulos seena waan kan biraammoo percentage 60 Phaawulos yommuu galchu percentage 60 dubraatu seena which means dubartootatti ndiyaa more carraa qaba kanaaf irra sittis kadhaante lammaffaa sadaffaa warri barana ba'e dubartootuma turte baay'ee tokkoffaa lammaffaa sadaffaa qofaa miti yeroo akkas certificate fudhannus distinction great distinction warri eebbifaman baay'een dubartootaadha kanaaf dubartoota achievers haamilee guddaa kenninaafi garuu yeroo finfinnee dhuftu atamma ijoollee baadiyyaatii dhufte baadiyyaas ta'uu baatu gaa yaabelloo magaalaadha warri yaabelloo akka natti muufanne yaabelloo magaalaadha garuu finfinnee irraa kiiloomeetira 600 akkas 600 irraa dhufte warri finfinnee kuni mana barnootaa internationalitti mana barnootaa babbareedaatti bakka gaarii jedhamutti baratanii dhufan ati immoo mana barumsaa high school normal kan mootummaa baratte jedhee nama mana barumsaa high school mootummaatti barattee dhufte as dhufee injifachuu nan danda'a warri kun immoo na caalu akka bittan isaaniin injifadha maan afaan ingiliffaatiin imposter syndrome jedhama sodaan akkasii way sitti uumameera yeroo jalqabseenuun qabadha እንግዲህ ijoolleen finfinnee kun amaariffas sinaasaa ingiliffuma haasa'u jiru ingiliff word fajiru waanati dhageenya na jalqabe yommuu doormii seenu sodaadheen ture deemo obboleessaa kootitti akkas ijoolleen akkas jedheeni ammaa kootis fuudhume bakka wanti kun waan ta'u garuu bakka wanti ishiin itti maalidha maaltu si dhibee kanaan jette ati koofii hojjedhu maaltu si dhibee naan jette እንግዲህ የሞጀኑ እንግዲህ አዳም ባኔ jechuudha ega medical schoolini baay'inaani stressii guddaa qaba ulfaataadha akkasila jette yeroo dheeraa dubbisuu nama gaafata waan baay'ee abdii nama kutachiisan baay'ee qaba har'as akkasittan dubbisa boris akkasin ta'a jedhanii yaaduu of keessaa qaba akkati dhaabbattee cimtee tasuma waan kana duubatti deebitee utuu yaadiin fuulduratti akkati deemtu maaltu si taasisa ture yaa akkuma teettee miidiskuuliin guyyaa garii abdii kutattaa har'asun dubbisaa jettaa guyyaan si dadhabsus hin jira garuu yeroo baay'ee naanis hin dadhabaa yeroo garii guyyaan itti bo'us hin jira garuu hin dheeratu guyyuma tokko maksimum yeroo baay'ee nagara church deemuun jaaladha deemee waaqayyoota na jalqabsiisu ingidi na fixachiisin jedha in kadhatta waaqayyo yeroo akkas jedhu garuu bakka umni kootis hin deebi'a yeroo baay'ee subjectiin baay'ee sitti cimee maali medical school ana anatomy waan natti cimu ana tunnaqee anatomy waan natti cimu natti fakkaata maal waan sitti cimee jira subjectii ani illee beeku garuu tarii akkuma medical school itti wanti beekamu fa kun moo hundumaa methodology tokko waan deemtuuf baay'ee waliin caalsistu by the way Phaawulos wanti adda isa godhu akkas anatomy physiology jennee osoo barannis walii galatti baranna akkasichumaadha anatomy onni yommuu barattu boramoo physiology baratta akkas marroo ta'ee fi akkas subjectii addaan qooduun hin jiru baay'ee garuu maybe isaa microbiology jedhamu tokkotu jira yommuu waa'ee microorganism akkas yaa microorganismonni baay'eedha gariin dhiyaatan maybe sun yommuu ta'e malee wanti cim baay'een hin jiru tokkuma cufti kanaaf hundumti isaa salphaadhumatti keessa darbite egaa addunyaa barnootaa keessatti immoo Dr. Hani wanti baay'een haalamne tokko peer pressure yookiin dhiibbaa hiriyaafaatu jira isi har'a maaltu si qo'achiise maayinni dur kampasi chakkaayidha nama jiru warra nama isa dubbisu kun immoo chakkaayidha si muudiin siin galu isiifan tokko
maaliif hin bashannantu faa jedhanii dhiibbaan hiriyaa faa kun jira ture. Akkuma reefu sin jedhee Phaawulos baay'ee wanti akkasiin jiru maaliif jennaan namni seenus filatamee seena. Baay'ee yommuu seenu nama 3,000 akkasitti qorame namni dhibba akkas seenanna. Namni baay'ee nama filatameedha. Namni amalee akkasii baay'ee hin jiru. Garuu warra chakkaayee jedhaman keessa ture. Akkas ture. Namuma gosa kiyyaa wajjin deema garuu. Namuma akka kiyyaa filannoon hiriyaa keessi namuma akka kee dubbisuu jaallatu barnootatti cimu. Akkuma kiyyaa amma intaliina wajjin nam lammaffaa baate kun hiriyaa kun. Hiriyaa kee beestii keetti. So wajjumaan dubbisaa namni baay'een na wajjin akkas waliin deemnu. Dubbisuudha waliin dubbisuu wal jajjabeessuu maaliif jennaan guyyaa tokko namni tokko hin dadhabaa yommuu namni sun dadhabu bakka wal jajjabeessa akkas turre maroo ta'ee fi hiriyoonni kooti siriyuuma akkasii ture. Yeroo ammaa kana barattoota irratti baay'ee dhiibbaa qabaata jedhee kanan yaadooni. Sooshaal miidiyaan mataan isaayyuu dhiibbaa guddaa qaba. Distraction yookiin waan nama jeequ waan akka sooshaal miidiyaa waan akka TV ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a. Jira miti waan bashannana magaalaa kana keessa jira. Waan akkasii distractionii akkasii yoo qabda turte waan moo tasuma waan akkasii yoo beektu amma carraa kanaan gammadaa shooyuu hin beeku jettee sababiin sa'atii kitaabumaaf kitaaba qofa beekta turte. So namni baay'een akka sooshaal miidiyaa akkasiin kan wal qunnamuu yeroo high schoolidha. Hangaruu yeroo high schoolii bilbilaayyuu hin qabu ture. Bilbilaayyuu gaafa gibbiseenuunaaf. Bitame. So akkasittiin sin guddanii maaliif jennaan yeroo diqqeen akkas gufachuu dandeetta malee eegi guddatti yommuu ta'e ofiis hin beektaa kaayoo keetis hin beektaa sirriituuf bulchuu dandeetta. Kanaaf yommuu gibbiseenuunaaf bitame barumsis cimaadha waan akkasii keessa baay'ee almost hin jiruyyuu ture. Amma waggaa 6 akkas yeroo internshippiin barumsa almost fixne hojii qofa maroo ta'eef ndiyaam hojii internshippi seenii akkas Instagram. Inde Facebookiin Instagram isa kana qabna. Facebook ammas hin qabu. Hin qabdu. Okay. Garuu maqaa kootiin banamee jira. Warri Facebookiin maqaa Dr. Haniitiin bantanii jettan hattoota dhaabbata. Isheen hin qabdu Facebookii. Facebookii hin qabu. Amma waggaa 6 akkas seenii akkas amlalaaluu jalqabe malee yeroo barumsaa garuu waan akkasii guddoon fayyadamu. Kunis tarii qabxii gaarii fiduu keetiif waan barnoota kee irratti qofa akka cimtuuf si gargaara. Dubbisuu qofa akka dandeessu. Sa'aatii meeqa fa'aa dubbistee beekta? Sa'aatii dheeraa dubbiseera jettee hin daganne. Mid school keessatti akkas hin jedhamu bar. Maal beekna jettee? Amma waggaa 5ffaa irraa gara waggaa 6ffaa yommuu seennu fatana qualification exam jedhamutu jira. Qualification exam jechuun 7 dubbista. 7 yaa 7 namni ingilii mid schooliin seenee kan beeku qaba 7 fi dubbisuu qofa bakka hojjaatu. Sa'aatii meeqa fa'aa rafta? Bakka ganamaan seenaa library amma sa'aatii 6 dubbistaa hin baata laaqana keenyaatti hin deebita amma sa'aatii 12 akkasiin dubbistaa hin baata raati keenyaatti hin deebita. Am baay'een turu garuu amma sa'aatii 6 sa'aatii 7 akkas dubbisa. Maal tafere? Mid school keessa namni rafnis hin jira garuu rafuunis riifnis barbaachisaadha. Guyyooti rafnee fa'aa qabda? Stressed taate yookiin? Waggaa tokkoffaa lammaffaa akkas taa'ee hin beeka. Yeroo qualification exam kan fudhannus wiikiin 10ffaa boxing week jedhama. Boxing week jedhuun boxing bakka yes. So sanyoo kaasee agarbii qormaataadha bakka. Sanyoo ganamiin deemtaa hin qoramtaa hin deebitaa hin dubbistaa maaksanyoo agarbii akkas. So guyyaa tokkoon qabadha guyyaa roobiin fakkaata internal medicine turii qormaanni waan ta'een beeku waan normaalii rafa bakka irriibis barbaachisaadha jedhee maruu jettee amantaa. Guyyaa san garuu waan kan beeku garuu amma rafu jedhee akkasuma taa'een bulee bakka ganama kaanii qormaanni keen Phaawulosiin turre gara Minilik ture osoo rafiin dhufee jechuudha garuu nam tokkoofis san akkas advising godhu. Hirribni barbaachisaadha. Akka dooktoratti hirribni barbaachisaadha. Yommuu rafiin miizirabilitaata hin dallantaa. Warra jiran kanattis hirriba baay'isu isaan immoo hirriba baay'isuun dhukkuba miti garuu. Hirriba baay'isuunis dhukkuba.
Irriba baay'isuun dhukkuba irriba dhabuunis sunis baay'ee dubbisuus dandeetta garuu wanti as dubbistee sammuu kan kee keessatti akka seevii taa'uu fi irribi barbaachisaadha at least akka medical schoolitti at least sa'aatii 5 rafuu qabda. Rafuu qabda. Akka nama biraatti ammoo sa'aatii 8 akka namni bira sa'aatii 8 rafuu danda'a garuu medical schoolii keessatti in yaadamu. Egaa medical schooliin yookiin barnoonni meedikaala waan dhumu miti specialization jira maarree sub speciality jira sub speciality yu biraatu jira. Dr. Hanini maal irratti specialize gochuu barbaadu yookiin dhimma maal irratti addatti specialistii maalii ta'uu barbaada? Ani እንግዲህ oniin ku gar surgery jira. Oh surgery. Yeah, surgery jaaladha. Nama qaluudha qalma qabanni. Yeah. So surgery ijoollee didiqqoo pediatric surgery sadi dhamuutu jira. Pediatric surgery. So san baradhee san barbaada. Sub specialties garuma pediatric surgery kan. Pediatric surgery. San matti guddachuu barbaada. Sub specialties itti fufuun kennafu. Ammamtu siyaafama fuulduratti barnoota amma nama hin beekne fi mee hime amma waggaa 7 biratti itta speciality meeqa baratama sabii meeqa baratama an dhumu barnoonni keessan al tokko tokko pediatric surgery yommuu baradhee waggaa 5 waggaa 5 barachuudhaaf ready dhammayyuu rakkoon qabu ayyee sub specialistiin dhammu waggaa 2 yookiin 3 fudhata ስለዚህ waggaa 7 yookiin 8 kan ammas fuulduratti kan siyafu ammas umriin kee meeqa garuu Dr. Hani isa sirrii nutti amma gara 25 deema gara 25 deema 24 garuu 24 jennee yoo si qabanne sinta waggaa 10 kana keessatti Dr. Hani eessatti argina waggaa 10 booda እንግዲህ sub specialistiin specialistii taate hakimi pediatric surgery taa'ee of danda'ee sirriitti of danda'ee እንግዲህ uummata koo hawaasa koo gargaara argamu haadha ilmaaniif akkas ta'u ijoollee faa godhachuu pediatric erga baratte ijoollee faa argachuu waaqayyoon yommuu jedheen ta'a hangammaatti garuu waan akkasiin jiru miti barumsa qofadha egaa Dr. Hani bakka yaaddee sub speciality sanas daa'imman fayyaa daa'immanii wal'aansa baqaqsanii hodhuu daa'immanii irratti bakka guddaa geesse Professor Hani taate research adda addaa hojjette saba kee akka tajaajiltu hawwii fi abdii guddaa qabna milkaa isiin jenna keessummaa gammadaa shoo ta'uu keettis immoo gammachuu guddaan nutti dhagahama waan dhufteef galatoomna cheers. waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awwaashitti sharafadhaa daran ittiin buufadhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa keenya jalqabaa kan turte Dr. Hani Godaanaa waliin turtiin baay'ee bareedaa fi akkasumas barsiisaa taasifne kanarraa kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif nu jabeessaa waan jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seenu yoo ta'u gammadaa shoo ammoo gama YouTube'n warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya Risaa Media subscribe gochuudhaan comment like share gochuudhaan immoo akka nu cinaa dhaabbattan kabajaan isin affeerra. Guyyaa har'aa immoo sagantaan kun akkasitti bareedee isin biraan akka ga'uuf kan nu gargaaran ogeessota kaameeraa keenya abdii jireenyaa fi akkasumas biqilaa mitikkuu guddaa isaan galateeffannu ta'a. Akkasumas daayirektarri qophii keenya Lalisaa Idris Adam hunduma isaanii walitti qabaan nu galateeffadhaa. Torban keessummaa biraan hanga walitti deebinutti